Gaafiiwwan isin koomentii jalatti na gaafattan bakka tokkotti walitti fiduudhaan viidiyoo tokko isiniif deebisuudhaaf dhufeetiin jira jechuudha. Akkasuma rifeensa foroforiin balleessee foroforii maaliin balleessuu dandeenya kan jedhudha. Inni itti aanu immoo shantararii yookiin immoo wantoota qaama keenya irratti buburraa'ee akkamittiin balleessuu dandeenya kan jedhudha. Inni itti aanu immoo Vitaminii A immoo eessaa arganna kan jedhudha. Egaati gaafii agaraata na gaafataa turtan walitti qabuudhaan bakka tokko isiniif deebisuudhaan viidiyoo kana hojjedheen xumura viidiyoo hiyyaatti osoo wajjin turtan gaafii keessan hundumaaf iyyuu as keessanii argattan jedheetiin yaada. Egaati aga xumura viidiyoo hiyyaatti ilaalaa duusin fayyada jedheetiin yaada jechuudha. Egaa hanga xumura viidiyootti dhaggeeffachuudhaan itti fayyadamaa isin jedha. Irra deddeebitanii koomentii jalatti naaf barreessaa turtan jechuudha. Hanga osoo isin deebisin turkootiif immoo yoo dhiifaman isin jedha. Egaati hanga xumuraatti namatti dinqura. Harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa fuudhee galannoo waaqayyoo dhafaa ta'u isinillee bakka lafa bakka jirtan hundumatti nageenya waaqayyoo dachaa dirribii ta'e isiniif haa baay'atu. Egaati viidiyoon koo har'a gaafii koomentii irratti na gaafattanii iddoo adda addaatti walitti qabeetan jechuudha. Viidiyoo adda addaa irratti kan gaafii na gaafattan walitti qabeetan isiniif deebisuudhaaf bakka tokkotti dhufe jechuudha. Egaati har'a inni tokkoffaan rifeensa foroforii akkasuma immoo yoo rifeensa keenya buqqee keessi addaate warroota buqqee keessaa nu addaataa nu hoosisaa warroota jettanidhaaf jechuudha. Viidiyoon kan koo har'a akkasuma immoo warroota istireet maarkii yookiin immoo shantararii akkamittiin balleessuu dandeenya warroota jettanidha. Isa lammataa immoo Vitaminii A eessaa argachuu dandeenya warroota jettanidha jechuudha. Egaati kanuma kana sadeen bakka tokkotti isiniif deebisuudhaaf kan dhufe jechuudha viidiyoon kan koo har'aa. Egaati foroforiin rifeensa kan keenyarra sababa maatirraan dhufa kan jiru tokkoffaa filaa nama foroforii qabu fayyadamuu irraa isa lammataa immoo rifeensi warroonni biyya alaa keessa jiraatan jechuudha. Ho'arraan kan ka'e zayitii yeroo dibannu ho'arraa kan ka'e rifeensa keenya daddabnee niqannu yoo ta'e zayitiin sun qaama keenya irratti gadi maxxane sana booda foroforii nuti ta'a baakteeriyaan ta'a jechuudha buqqee kan keenya irratti. Kanaaf aga dandeenya rifeensa keenya torban ta'al tokko osoo dhiqannee bareedaadhaan sinin jedha. Egaati haala kana foroforii ittisuu hin dandeenya. Inni biraa immoo erga foroforii qabaanneeti booda akkamittiin foroforii balleessuu dandeenya kan jedhudha. Dhugaa dubbachuudhaaf illee nan qaba ture foroforii garuuyyuu wanta baay'ee fayyadameen irraa baduu didee waan faarmaasii deemee gaafadheen bitadhe jechuudha. Shaamboo kana baay'ee bareedaadha jechuudha shaambichi. Egaati haala itti fayyadama isaatii fi yeroo hedduu warroonni tokko tokko akkasuma fayyadamuu dandeessa waan ta'eedhaaf egaati haala kamiin fayyadamuu qabna kan jedhudha. Salammataa immoo shaamboon kan akkamiiti kan jedhudha jechuudha. Shaambochaa fideen dhufe jechuudha. Egaati har'a shaamboon isa kanaadha. Isinitti mul'ata jedheetiin yaada gama kan kootini shaamboon isa kana iskiriinshaat godhachuu dandeessan jechuudha. Shaamboo isa kana jechuudha. Isinitti mul'ata. Shaamboon isa kana torbanitti al 3 fayyadamtu jechuudha. Torbanitti al 3 jechuun egaati guyyaa torba keessatti yeroo 3 jechuudha. Guyyaa 3 keessatti yeroo 3 yoo fayyadamtanii aga shaamboon kun dhumutti fayyadamuudha qabaatan isuun qabaatan jechuudha. Rifeensa kan keessan buqqeesaa keessa sirriittiin riguudhaan aga daqiiqaa 5 ofirra tursiiftanii daqiiqaa 5 booda dhiqattu jechuudha. Rifeensa kan keessan erga bishaan hin jiistaniitii booda shaamboo fayyadamtu jechuudha. Rifeensa keessan gogaatti shaamboo hin naqina. Egaati shaamboon keemikaala kanneen irraa firiidha jechuudha. Yeroo shaamboo kamiyyuu yeroo binnu keemikaala kanneen qabaachuu hin qabaatu jechuudha. Keemikaala kanarraa kan firii ta'e bituu qabna jechuudha. Warroonni Ingiliffa dubbisuu dandeessan dubbistan jedhatanii yaada. Egaati keemikaala kamirraayyuu firiidha jechuudha shaambooni. Shaamboon kun jechuudha keemikaala kanarraayyuu firiidha. Ani riyaala 100 hin bite jechuudha. Riyaala Suudii jechuudha. Egaati iddoo jirtanitti garagara ta'uu danda'a. Faarmaasii deemtanii gaafattanii bittu jechuudha. Egaati kana fakkaataa shaambichi isinitti mul'ata jedhee kaartoon isaa isinitti mul'isa. Egaati kaartooniin isaa kana jechuudha. Gatiin ittiin bitamallee irra jira. Riyaala 97 fi saantiba 75 jedha jechuudha. Isinitti mul'ata. Isa kana jechuudha shaambooni baay'ee bareedaadha. Dhugaan na fayyadee jira jechuudha. Rifeensi tokkoffaa rifeensi keenya kan bubuqqa'uuf guyyaa wanta foroforii qabuudhaaf jechuudha. Foroforiin rifeensa keenya sirriitti miidha waan ta'eedhaaf haga dandeenyeen foroforii warroonni rifeensi keessa foroforii qabu foroforii balleessuudhaaf yaada isiniin jedha. Egaati inni itti aanu istireet maarkii yookiin immoo shantararii jechuudha. Akkasuma shantaranii iddoo kanatti ni ba'a tafa keenya irratti ni ba'a iddoo adda addaa jilba duubatti jechuudha. Bakka shantararii qabnu san hundumatti iyyuu dibachuu dandeenya jechuudha. Egaati kana hedduun kan keessan koomentii jalatti nutti argisiisachaa turtan jechuudha. Egaati waan naaf hin mijanneef isin jala ture dhiifama isiniin jedha. Egaati akkasitti mul'atu abdiin qaba ni mul'ata jedheetiin yaada gama kan kootini. Egaa
asirratti mul'atanii yaada barreeffamni akkasuma screenshot godhachuu dandeessan jechuudha. Parsantii 98 asirratti mul'ata yoo ta'e parsantii 98 balleessuu danda'a jechuudha. Egaa warroonni viidiyoon ani guyyaa jalqabaa shaamaa fi akkasuma immoo almond oilii hojjedhe irratti nu kan hojjechuu hin dandeenyu kireemii yoo jiraate kireemii nutti argisiisi jettanii jirtan hedduun kan keessan gara keessatti ni darbatanii gaafatanii jirtanii isiniif deebiseetiin hin jira. Warri immoo lakkoofsa kiyyaa isiniif hin kennini warroonni lakkoofsa kiyyan argatanii asirratti akka laaltan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Isinitti mul'ata asirratti. Inni itti aanu viitaaminii kaartoon isaa isinitti argisiisa dhiifama. Kaartooniin isaa kana jechuudha. Kaartooniin isaa asirratti mul'ata. Riyaala 45 fi saantiba 83. Yoo argitan asirratti riyaala 45dha. Kana fakkaata jechuudha. Bittanii akkatti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Iddoo shantararii qabdan kamittuu wanta nan jedhe dibadhuu nutti argisiisu waan jettaniidhaa fi dhiqatee akka amantanii idduma kamittuu yoo dibatan rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf keemikaala tokko hin qabu bittanii fayyadamuu dandeessu jechuudha warroonni stretch markii qabdan. Viidiyoon inni itti aanu warroonni viitaamin A eessaa arganna jettanii viitaamin A faarmaasii deemtanii faarmaasii bitachuu dandeessan akkasuma onlaayin shooppiirraallee ni argama. Dhugaatii gosa hedduutu jira akka zayitiitti illee bitachuu dandeenya akka kiniiniitti illee ni jira jechuudha. Akka kiniiniitti kan jiru isa kanaadha. Isinitti mul'ata. Warroonni screenshot gochuu barbaadan godhachuu dandeessan jechuudha akka isinitti mul'atu asirratti. Isa kana yoo bittanii birrii meeqan akka bite yaadadhu waan baay'ee waan bite ture guyyaa sana yaadadhu jechuudha. Birrii meeqan akka bite birriin isaa irra hin jiru. Faarmaasii kamittuu ni argatan jechuudha. Onlaayin shooppiirraallee argachuu dandeessanii. Dhugaatii kana isin jechuu barbaadatan asii yoo laaltan akkana. Zayitii kamittuu fayyadamuu dandeessan jechuudha. Zayitii rifeensa keessan dibattanitti naqxanii fayyadamuu dandeessanii. Egaa akkamitti fayyadamna kan jiruudhaa fi haala kanaan erga keessaa baastanii hin argitanii kiniiniidhuma duwwaa fakkaata jechuudha. Limmoodhaan urtanii keessaa baastu jechuudha. Limmoodhaan erga urtanii keessaa baastaniitii booda akkasuma rifeensa duwwaadhaaf osoo hin taane ija keenya jala iddoo kana iddoon gurraacha'u akkasuma immoo iddoon sun tuuru asirrallee warroonni tokko namni sun tuuru jiraachuu danda'a jechuudha. Adda kanarraa nyaara kana jala iddoo kana iddoo adda addaa nama sun turuu danda'a jechuudha. Dhugaatii ishee kana haala kanaan keessaa cuufuudhaan erga limmoodhaan urtanii booda isinitti mul'ata. Haala kanaan dibachuu dandeessu jechuudha. Iddoo kamiyyuu dibachuu dandeessan jechuudha. Iddoo isin gurraacha'e akkasuma immoo iddoo isin ture kamiyyuu dibachuu dandeessu jechuudha. Dhugaatii haala kanaan akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Viidiyoo kiyya hedduu isinitti dheeressiteetiin hin jira jedhee yaada. Dhiifama isinin jedha yaa'u gaafii kan keessan iddoo tokkotti deebisuu waan an barbaadee fi dhugaatii isinitti mul'ata. Akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Wantaan osoo isiniin deebisin hafeemmooyyuu koomentii jalatti naa barreessuudhaan akkasuma warroonni bilbila kiyya qabdan karaa keessatti na gaafachuu dandeessan yoom firii ta'essaniif an deebisa hunduma kan keessaniif iyyuu hanga xumura viidiyoo kiyyaatti waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isinin jedha. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja hordoftoota yuutuubii kan kooti hunduma kan keessaniyyuu hedduun isin kabaja naa galatoomaa isinin jedha warroonni sabiskiraayib gochuudhaan. Akkasuma warroonni jabaadhu itti fufii warroonni naan jettan jirtu guddaa isin galateeffadha jechuudha. Eebbifamaa gaarii yaaduun ofumaadhaaf waan ta'eedhaafi egaa haga xumuraatti akka wajjin turru anillee mooyyuu wanta gaarii akkan qabadhe isiniif dhiyaadhu waaqayyo na haa gargaaruun isinin jedha. Obboleeyyan kan kun hundumti keessan yeroo biyya adda addaa keessa jirtan nageenya waaqayyo dachaa dirribii ta'e isiniif haa baay'atu nagaa ta'a bakka lafa nagaa oolan isinin jedha. Viidiyoo biraatti nan goota turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u nagaatti na tura wantoonni nara qabadhe dhufeessa kanneen fakkaata jechuudha. Egaati akka irraa fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Guddaa galatooma nagaatti tura. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Warroonni subscribe godhaa viidiyoo hanga dhumaatti dhaggeeffachuudhaan immoo itti fayyadamaa isiniin jedha. Wanta gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naaf barreessuudhaan akkasuma wanta hin dandeenye koomentii irratti isiniif deebisa. Wanta hin dandeenye koomentii irratti dheerate immoo
Viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha. Egaatii akkatti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. YouTube ko subscribe gochuun dagatanaa, like gochuun dagatanaa jechuudha. Like gochuudhaan hiriyoota kan keessan warroota rakkatan bira akka ga'uudhaaf gargaara jechuudha. Like godha. Akkasuma immoo share gochuun illee dagatanaa jechuudha. Warroonni YouTube qabdan share godhaan sanin jedha. Egaatii hanga xumuraatti waan hojjetan turtaniif guddaa galatoomaa. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Nagaa naa ta'a. Viidiyoo biraatan hanga walitti deemtu turtii gaarii.